Ashamaa harka fuune hordoftoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaa keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan hundatti isin qaqqabu. Akkam jirtu? Harri amajji 16 bara 2022 oduu keenya dilbata har'aatiin Koreen Noobel kan nagaa badhaasa muummee ministeeraa Abiyyi Ahmadiitiif kennee ture ilaalchisuun ibsa baase. Aangooti olaanoo Ameerikaa lama torbee itti aanutti gara Finfinnee kan dhufan ta'uu isaanii, hongeen godinaalee Booranaaf Baalee Bahaatti uumame gara godinaalee Oromiyaa birootti babal'achaa jiraachuu isaa fi finciltoonni Tigraay amma haleellaa raawwachaa kan jiran ta'u akkasumas oduuwwan biroo qabanneerra. Nu waliin tura. Oduu har'aa kan isinitti himu ana Daana Tasfaayiiti. Oduun dilbatarraa kunoo. Godinni Shawaa Bahaa aanaan Fantaallee fi naannoo Amaaraatti aanaan Minjaar Shonkoraa waliin qaban irratti wal dhabdeen uumaman rakkoo cimaa dhalan. Naannoo Oromiyaatti hongeen godinaalee Booranaa fi Baalee keessatti hanqina nyaataa uumuun hawaasa rakkoo guddaaf saaxilee jira. Hongeen kun gara godinaalee Bahaa Oromiyaatti argaman godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee fi Harargee lamaanitti babal'achuu fi qaala'insa jireenyaa wajjin hawaasa beelaaf saaxilaa jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti hawaasni karrayyuu fi beelladootni isaanii hongeedhaan miidhaaf saaxilamuu akka jalqaban himama. Beelladootni baay'een marga dheedumsaa akkasumas bishaan waan dhabaniif huqqachuun of dadhabaniiru. Iddoo tokko tokkottis du'aa kan jiran ta'u maddeen odeeffannoo ni eeru. Aanaa Fantaallee keessatti hawaasni karrayyuu horsiisa horii cinatti oomisha midhaanii akka eegalu taasifamus dhabamuu roobaa irraan kan ka'e wanti qotamee facaafame otoo hin margin hafeera. Haalli kun yeroo muraasaaf akkanaan itti fufnaan hawaasni naannichaa rakkoo hammaataafis ni saaxilama jedhame. Naannawwan lafa margi jiru irratti walitti bu'iinsi daangaa yeroo dheeraaf turuu keessumaa godinni Shawaa Bahaa aanaan Fantaallee fi naannoo Amaaraatti aanaan Minjaar Shonkoraa daangaa waliin qaban irratti wal dhabdeen uumamaa turuu ni himama. Rakkoon daangaa irratti mudatu kun yoo furmaata hin argatin beelladoota qabatanii bakkaa bakkatti godaanuun ulfaataadha jedhu jiraattonni naannichaa. Waqtiin bonaa irra caalaan ammoo isa kana booda jiru yoo ta'u, rakkoon kun uumamuu hordofee deeggarsi gama mootummaatiinis ta'ee dhaabbilee tola ooltotaan hawaasa karrayyuutiif taasifamaa jiru akka hin jirre himuuf jiraattonni naannichaa jechuun Addis Istaandaardiitu gabaase. Oduu keenya biraatiin aangoota olaanoo Ameerikaa lama torbee itti aanu gara Finfinnee dhufu. Baha Afriikaatti ergamaan addaa haarofti Ameerikaa Deevid Saaterfiildii fi waajjira hajaa Ameerikaatti itti aanaan ministeera dhimmoota Afriikaa Moolii fi torban itti aanu Itoophiyaa daawwachuuf jedhu. Aangoota olaanoo Ameerikaa lamaan wiixata amajjii 17 hanga amajjii 20 bara 2022tti daawwannaa hojii taasisaniin Itoophiyaa dabalatee gara Saawud Arabiyaa fi Sudaanitti akka imalanis waajjirri hajaa alaa Ameerikaa beeksiseera. Itoophiyaa dabalatee gara Saawud Arabiyaa fi Sudaanitti akka imalanis waajjirri hajaa alaa Ameerikaa beeksiseera. Baha Afriikaatti ergamaa addaa Ameerikaa duraanii Jeefrii Feeltimaan kan bakka bu'an Deevid Saaterfiild itti gaafatamummaa haaraa kana erga fudhatanii booda gara Finfinneettis ta'e Kaartumitti kan imalan yeroo jalqabaatiif. Aangooti olaanoo Ameerikaa kunniin gara Finfinneetti kan imalan xumura imala isaaniitti ta'uusaa ibsi waajjira hajaa alaa Ameerikaa kun ni mul'isa. Akka ibsa kanaatti Deevid Saaterfiildii fi ministeera hajaa alaa Ameerikaatti gargaaraan ministeeraa dhimmoota Afriikaa kan ta'an Moolii fi dhimmoota muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmadii fi pirezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden bilbilaan haasa'an irratti xiyyeeffata. Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmad pirezidaant Joo Baayiden waliin haasa'an bilbilaan taasisan hariiroo biyyoota lamaanii irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibsanii turan. Muummeen ministeeraa Abiyyi pirezidaant Baayiden waliin haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru hariiroo biyyoota lamaanii fi naannawichaa irratti marii bu'a qabeessa taasisneerra jechuun fuula tiwutara isaanii gubbaatti ifoomsuun alatti waa'ee dhimmoota irratti mari'atanii ilaalchisuun bal'inaan waan ibsaniin qaban. Deevid Saaterfiild gara Finfinneetti ennaa imalan hooggantoonni Itoophiyaa haleellawwan samii irraan raawwatanii fi walitti bu'iinsa biroo dhaabuun marii dhukaasa dhaabuu geggeessuun hidhamtoota siyaasaa hunda hiikuun carraawwan nagaaf araara buusuuf uumamanitti akka itti fayyadamaniif kan jajjabeessan ta'uu waajjirri dhimma alaa Ameerikaa beeksiseera. Koreen Noobel kan nagaa biyya Noorwee badhaasa muummee ministeeraa Abiyyi Ahmad ilaalchisuun ibsa baaseeti jira. Baatii Sadaasaa bara 2020 kaasee walgaareffannaan Itoophiyaa keessaa hammaatee gara wal waraansa guddaatti seename kan jedhe ibsi kun rakkoon gargaarsa namoomaa hammaataa ta'e akka jiru, gargaarsi nyaataa guddaan namoota isaan barbaachisu qaqqabuu dhabuun ammoo waan fudhatama hin qabne jedhee jira. Koreen kun ibsa isaatiin muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad bara 2019 badhaasa Noobel kan nagaa argachuun yeroo sanatti yaalii gochaa turan irratti hirkachuun akkasumas waan gaarii fi fudhatama qabu hojjechuu isaaniitiin ta'uu kan beeksise ibsi kun yaada nagaa buusuu dhiyeessaniin Eertiraa waliin nagaan argamuu ibsa. Kana malees yaada siyaasaa bal'aa kan waa'ee dimokiraasii fi kabajamuu mirgoota namoomaaf dhiyeessaniin ta'uu ibsee
Seenaa biyyattii baroota darbeetiin caasaa mootummaa abbaa irree fi walitti bu'insi gosoota bal'inaan gaggeeffamaa ture jechuun koreen Noobel kan Noorwee ibseeti jira. Kana malees koreen kun dhimmoota ijoo badhaasi Noobel kan nagaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadiif kennamu taasisan kan yeroo sirna badhaasichaa irratti dubbatamee ture irraa kanaaf ifatti ibsa kennuu hin dandeenye jedha. Hojiin badhaafamaa filachuuf gaggeeffamus iccitiin kan adeemsifamu waan ta'eef kana malees erga badhaasa sana kenninee boodas haala Itoophiyaa keessaas ta'e haala badhaafamaa sanaa itti fufnee ibsa kennuun qooda akkasumas itti gaafatamummaa keenya miti jechuun koreen Noobel kan nagaa biyya Noorwee kun ibsa isaa kanaan beeksiseeti jira jechuun Rooyitersitu gabaase. Oduu keenya biraatti yoo ceenu Itoophiyaan mormii hoogganaa jaarmiyaa fayyaa addunyaa irratti qabdu ilaalchisuun boordii hojii raawwachiistuu dhaabbata fayyaa addunyaaf xalayaa ergitee jirti. Itoophiyaan naamusa dhabiinsa jechuudhaan daayireektara jaarmiyaa fayyaa addunyaa kan ta'an Dr. Teediroos Adaanoom irratti himataa fi mormii qabdu dhiyeessitee jirti. Ministeeriin Haajaa Alaa Itoophiyaa ejjennoo naamusaa seeraa fi ogummaa daayireektara olaanaa jaarmichaa ilaalchisee xalayaa Majjii 14 bara 2022 boordii hojii raawwachiistuu dhaabbata fayyaa addunyaaf barreesseenis odeeffannoo dogoggoraa tamsaasuun maqaa walabummaaf amanamummaa jaarmiyaa fayyaa addunyaa balaa irra kan buusettiin jedhee jira. Daayireektarri jaarmiyaa fayyaa addunyaa kan ta'an Dr. Teediroos Adaanoom hirmaannaa isaanii miidiyaa hawaasaa irratti hojii TPLF jajjabeessu milkaa'ina waraanaa garee sanaati jedhamee kan yaadamuttis ni gammadu. Itti dabalees yaaddoo namoomaa Itoophiyaan keessa jirtu ilaalchisee looguudhaan ibsa kennu jechuun mootummaan Itoophiyaa himatee jira. Dr. Teediroos gama isaaniin mootummaan Itoophiyaa daawwaleen Tigraay akka hin qaqqabne ittisee jira jechuun himatu. Naannoon uummanni miliyoona 7 keessa jiraatu waggaa tokko oliif guutummaadhaan itti marfamee jira kan jedhan daayireektarri jaarmiyaa fayyaa addunyaa kun sababaa kanaanis uummatichi dhiyeessii nyaataa, tajaajila eegumsa fayyaa, bilbilaa, elektirikii fi geejjibaa kamuu akka hin argatin Dr. Teediroos dubbataniiru. Oduu keenya biraatti yoo ceenu TPLF ammas bakkeewwan garaa garaatti haleellaa gaggeessaa jira. Humnootiin adda bilisa baasaa uummata Tigraay naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa injifatamanii kan ba'an ta'us ammas bakkeewwan garaa garaatti lola itti fufuu isaanii ajajaan olaanaa raayyaa ittisaa Itoophiyaa ifoomsan. Hanga kaaba shawaatti seenuun badiiwwan adda addaa gaggeessuun isaa kan ibsamu humni TPLF torbanoota muraasa dura naannolee Amaaraa fi Affaar gadhiisee ba'uun isaa kan ibsame ta'us iddoowwan Abaalaa, Abargallee fi Maayitsabrii jedhamanitti hanga ammaatti lola akka hin dhaabne dubbatamaa jira. Ministeera raayyaa ittisa biyyaatti qindeessaa olaanaa hojii ijaarsa raayyaa biyyaa kan ta'an Jeneraal Baacaa Dabalee bakkeewwan dheeraman kanneenitti wal waraansi xixiqqoon hin dhaabbanne ta'us humnichi karaa kallattiin humnoota alaa waliin wal quunnamtii uumuu akka hin qabne simaniiru. TPLF naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa humnootii koo kan hin baase tooftaaf malee injifatamee miti kan inni jedhus sobada jechuun Jeneraal Baacaa Dooche Veleef himaniiru. Oduma wal fakkaatuun haleellaa samiirraa raawwatameen namoonni 100 ol du'an xumura baatii bitootessaa irraa hanga ammaatti naannoo Tigraayitti haleellaa samiirraa raawwatamuun yoo xiqqaate namoonni 108 du'aniiru 75 ammoo madaaniiru. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti waajjirri olaanaa dhimma deeggarsa namoomaa kan ta'e Oochaan ibsa baaseen naannichatti rakkoon namoomaa hamaan mudachuuf jira jechuun akeekkachiiseera. Bakkeewwan giddugala waraanaa hin taane xiyyeeffannaa haleellaa ta'aniiru kan jedhe dhaabbatichi itti dabaluudhaanis hooggantoonni Itoophiyaas nageenya lammiilee nagaa akka mirkaneessaniif waamicha dhiyeesseera jechuun dhaabbanni mootummoota gamtoomee ibseeti jira. Dhaabbatichatti dubbi himaa garee dhimma namoomaa kan ta'an Liiz Tiroosil miidhaa lammiilee nagaaf qabeenya irra ga'an ilaalchisuun gabaasaaleen suukanneessoo ta'an kan isaan qaqqabu akka ta'e kunis yaaddoo kan itti uume ta'uu Jeenevitti ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin ifoomsaniiru. Gabaasni haleellaan samii irraan buufata baqattoota daddabiit irratti raawwatamuu mul'isu kan isaan qaqqabe ta'uu Liiz Tiroosil himaniiru. Gama biraatiin haleellaa samii irraan raawwatamu lammiilee nagaa irratti kan xiyyeeffatedha jedhamuun komii dhiyaatu ilaalchisuunis ministeera raayyaa ittisa biyyaatti qindeessaa olaanaa hojii ijaarsa raayyaa ittisa biyyaa kan ta'an Jeneraal Baacaa Dabalee haleellaan lammiilee nagaa irratti xiyyeeffate hin raawwatamne jechuun komiin dhiyaate kun bu'uura kan hin qabne ta'uu himaniiru. Oduma wal fakkaatuun wal waraansi kaaba Itoophiyaa hammaachuurraan kan ka'e Tigraay keessatti gargaarsi namoomaaf dhiyaatu torban dhufu kuusaa isaa keessaa raabsee xumuruuf kan jiru ta'u waajjirri olaanaa dhimma deeggarsa namoomaa ibseeti jira. Dubbi himaa jaarmichaa kan ta'an Toomaas Piirii ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin Itoophiyaa gama kaabaa keessatti sababaa wal waraansa hammaataa jiruutiin dhiyeessiin deeggarsa namoomaa fi boba'aa dhaabbachaa jira jedhaniiru jechuun Rooyitersitu gabaasa. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ibsa baaseen mootummaan Itoophiyaa uummata bulchiinsa naannoo Tigraayiif gargaarsi guyyaa guyyaan danqaa tokko malee akka qaqqabu gochuuf yeroo yerootti qaamolee dhimmi ilaallatu waliin mari'achuun hojjetaa jira jedheera. Sagantaa nyaata addunyaa waajjira Afrikaa baatti daayireektara kan ta'an Miikaa'el Daanfoord akka jedhanitti
isaan kan beela irraa oolchuuf warra kan balleessuu akka qabnu filachuu qabna jedhan jechuun Ajaans Firaansitu gabaasa. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo oduun har'aaf jenne kana fakkaata ture. Waan nu hordoftaniif galatooma. Marsaalee hawaasummaa keenyaa laayik, sheer, sabiskiraayib godha. Yaada yoo qabaattan gama iimeela keenyaatiin finfinneeraadiyoo@gmail.com jedhaa nuuf ergaa.